guyyaa guddicha araaramni rahmaanitti dhangala'u, guyyaa shayxaanni rifatee dhama'u, guyyaa qaama dura qalbiin maasiyaadhaan dhoqqooyte keessa dhiqamtu, guyyaa rabbiin namoota ofii jaalatee fi kabaje galmee warra jahannamirraa maqaa isaanii haqu yawmu arafaa. Guyyaa guddicha guyyaa ummanni islaamaa miliyoonotaan lakkaa'amu tabba bareedaa nabiyyoonni rabbii Ibraahim irraa qabee haga nabi Muhammaditti irra dhaabbatan alayhi salaatu wassalaam irraa harka isaanii ol qabatanii yaa Rabb jedhan. Qomni isaanii addunyaa tana hundarraa qullaa tahe illa Allah yoo rabbii tokkocha ta'e malee, yakka tokkoof irrifatan yoo yakka rabbii fi isaan jidduu jirtu ta'e malee, waan tokkon barbaadan araarama ilaahii san malee. Rabbiin akkana jedhan guyyaa arafaa, wa innahu la yadnu yaa malaa'ikatii yaa malaa'ikaatiyya laala gabroottan kana atawni shu'than ghubraa, miilli isaanii dhukkaa'ee rifeensi isaanii faagga'ee maasiyaa baadhatanii natti dhufan. ishhaduu malaa'ikaatiyya ragaanaa baya annii qad ghafartu lahum, ani jara kana hunda araaramee jira jedha Rabbi. Ulamaan islaama maal jedhan? Rabbiin guyyaa arafaa warra arafaa dhaabbatuun dhaadachuun warri arafaa dhaabbate rabbi isa araarame jechuudha jedhan. Sababni isaa nama yakkaan xuraa'een rabbiin hin dhaaddatu waan ta'eef. Yoo ummata arafaa miliyoonota san keessa jiraachuu baattillee rabbiin hujjaaji arafaa dhaabbatu sun rabbii kee kan addunyaa keessa facaatee ati argamtu saniiti. Yoo araarama rahmaan iddoo arafaa dhaabbachuu dhabeedhaaf hin dhaba jettee ka shakkiitu ta'e gonkuman shakkin badhaasa guddicha rabbiin rahmanni isaa addunyaa hunda wal ga'u karaa nabi Muhammadiin nu biraan gahee jira. Abuu Qataadaan nabi Muhammadiin gaafate sallallahu alaihi wasallam, yaa rasuulallah sadarkaan guyyaa arafaa soomuudha rabbiin biratti maal qaba jennaan? Faqaala sallallahu alaihi wasallam, innii ahtasibu ala Allah, an rabbii kiyya irratti herregadha soomni guyyaa arafaa tokkochi yakka waggaa dabartee fi waggaa dhuftuu guutumatti dhiquu jedhan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mee xiinxali yakka halkan 700 guyyaa 700 sooma sa'aatii muraasa qofaaf soomtu yeroo tokkotti sirraa dhiqamu. Yaa Allah, dogongora meeqa ka arrabaa, ka harkaa, ka ijaa, ka miilaa, waa meeqa laayinee bitaa mirgaan faalamne osoo zambiin foolii qabaatte silaa ka ilma namaa tokko bira taa'uu hin dandeenye satrii ilaahiitiin sattaramne har'a geenye guyyaa tokkochatti yakki hagas gahu yoo sirraa dhiqamu. Dhuguma ati nama ofii yaadu, dhuguma ati nama akiraa keetti yaadu yoo guyyaa tokkocha kana soomuu dadhabuudhaan dhimma guyyaa iidaatiif nyaataa fi uffata qofaaf shaagalamte kana qofaan jaatana oftee guyyaa guddicha kana of jalaa dabarsitu. Tarii maaltu beeka waggaa dhufu gaafa arafaan dhufu ati biyyee jala jiraachuun mala. Xumurri arafaa addunyaa jiruu teetii gubbatti tokkocha kana ta'uun mala. Carraa kana samma guyyaa arafaa milkaa'uudhaaf tokkoffaan halkan galgala arafaa san yoo arrafuu galgala san yeroo salaanni subhii dhiyaate dura ka'anii rabbiin jala harka ol qabatanii osoo ati boottu istighfaar araarama ilaahii osoo gaafattu subiin sitti haa adaanamu. Dandeessu subii masjida rabbii dhaqii salaati achi booda dhikrii heddummeessi. Guyyaan sun guyyaa daqiiqaan isaa sa'aatiin isaa hundi rabbiin biratti hundaa olitti qaaliiti. Guyyaa san salaanni 5 masjida rabbiititti si haa ta'u, dhikriin afaan keetii hin bu'in. Guyyaa san dandeessu harkaa waa hiixadhu dandeettu yoo hunda khayrii dalaguu dadhabde yakkarraa of qabuuf tattaafadhu. Guyyaan arafaa guyyaa araaramni rahmaan gad dhangala'u, guyyaa نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كيستي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. قويا عرفاتي الهنجر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم قويا ربي قبرتن وفي إبد جهنم الرابل سيسو. قويا عرفاتي الهنجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم قويا عرفا قويا دعاء إنك إبلمو ركو هدو جنكا هدو كماتي kan jireenyaa kan fuuldura ka amma keessa jirtu ka addunyaa ka akiraa hedduudhaan marfamtee jirta. Guyyaan kun immoo guyyaa furmaataati. Yaa Rabbi jecha tokkocha kanaan rakkoo hedduu furmaata sii ta'uu mala.
ilaahiki jecha tokkocha kanaan dhibee hedduu keessaa bahuun malta rakkoowwan fitna adda addaa anummaan keessaa bahaa jettee ati rakkataa turte keessaa rabbi si baasee jira siin jechuun mala rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa keessatti maal jedhan khayru du'aa'i du'aa'u yawmi Arafah irra filamaan du'aa'i guyyaa Arafaati وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي إر في لمان إر جالان أنا في نبيوني ندر دبرا جدا ويا عرفانا جتش لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جتش كنا الإنجيل جدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا عرفا إبليس شيطاني أكمل رفة جدا النبي محمد أرارم رحمن كقبروت إساتي قدنقلا وسني بجري ويا إبليس كان تكاتو هميلين إساجبو لما إيبك سينو ربو يو ويا بدري تإمالي ويا عرفاتي أوليهن كبو جدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا عرفا وقاد افتتي وان كأت إجاكيت أرقوف جرتا ويا عرفا ويا ملكيتي ركوون فراك أبي أكبياتي في أكا الدنيا تكأبنو هند ربي نهافرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته